Attam jirtu nagaadha. Dhaggeeffataa jirtu taanaan kallattiidhaan live irra jira. Hammam akka na hordofaa jirtan hin beeku waan ani kallattiidhaan jiruufis tarii. Attam jirtu nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Bara koronaa vaayirasiin dhorkite kana keessatti nagaa yoo wal gaafanne irra deddeebinee waan keessa jiru yoo wal iyyafanne malee salphaa miti jara keenya. An Beekan Gulummaaranaati as miidiyaa ODM yookiin Oromoo Digital Multimedia kan jedhu irraanii kallattumaananii gaaffii keessan fuuchaan waa tokko akka waliin mari'annu yookaan immoo at least namoonni gara biyya alaa kanaa keessumaatiin mana akkam baane jedhamee dhorkameeti jira. Kanaaf mana isaa keessa taa'ee hojii hojjeta namni hundumtuu tarii yeroo argate waan tokko akka irratti hirmaatuu fi biyya keenya keessatti namoonni connection hin qabne falli maali kan jedhullee walitti dhufnee waa tokko dubbachuudhaaf kallattii jira. Amma kallattiidhaan isinii dabarsaa jira. Dursa dubbii irratti daawwattoota koo yeroo ammaa kana keessatti egaa kutaalee Oromiyaa baay'ee keessaa interneetii bilbila waa hunda kutaniiru. Kanarraa kan ka'e uummanni keenya maal keessa akka inni jiru hin beeknu. Warri dabballoota mootummaa immoo gadi ba'anii dhaadannoo isaan jedhan kutaa adda addaan maqaa kutaalee adda addaatti qoodanii keessumattuu namni seenaadhaaf akka ta'uuf maqaa namaa yoo dhoofne gaarii natti fakkaata. Keessumattuu kan akka obbo Taayyee Danda'aa. Utuu dubbannu Taayyee Danda'aa afaan mootummaati. Mootummaan ajandaa mootummaa sanaa laame yeroo tokko maal ajandaan mootummaa guddaa karaa kashalabbee dhageessa baay'isa. Kashalabboota irraa dhageessa. Kanaaf gurbaan sun kun kashalabbeedha. Kanaaf waan inni barreessu hunda akka waan kan dhuunfaasaa barreesseetti hin ilaalina. Han dhuunfaasaa miti han dhuunfaasaa barreessaa hin jiru. Ajandaan mootummaan sun itti kenne barreessa. Kanaaf saba Wallaggaa saba guddaa kana tuffate. Dhiifama sagalee gaaffii keessa yeroon fuudhu waan wannoo jedhuu fi garanii xiqqoo ishee buuta sagalee isaa. Egaa gaaffii keessan ilaalaa akkanii dubbadhuufan. Sabni Wallaggaa saba akka kana tuffatamu miti. Akka inni jedhe kanatti saba inni gadi buusee Facebook irratti dubbatee adda baasee Wallagga bakka tuuristii miti, Wallagga bakka akkasii miti, Wallaggi maaloodha jedhuun kuni akkas miti sabichi. Hamman beekutti kan biyya keessaa miti. Hamman beekutti biyya alaa kanallee dhufee yeroo itti namoonni ganda lagaan ijaaraman dhalooteedhaan gara Wallaggaa sanaa kan ta'an jedhanii warra mormaa turanidha. Dhuguman isiniin jedha. Maqaa gandaa foonee xiinxala hojjechuudhaaf miti. Dhuguman isiniin jedha. Ganda hundumaa keessa, aanaa hundumaa keessa gootni jira, kashalabbeen jira, kunoo kan akkasii jira. Biyya Jeneraal Taaddasaa Birruu gooticha keessa kashalabbeen akka Taayyee Danda'aa dhalatteetti. Argitanii. Kanaaf namni hundumtuu, godinni hundumtuu, gandi hundumtuu, gosti hundumtuu nama jabaa qaba, nama laafaa qaba. Garuu akka inni itti gadi baasee amma dubbatee yookiin tuffate kana miti. Uummatichi uummata hundumaa jaalala qaba. Yeroo maaster pilaanii sana gadi bahee mushuk jedhee kan uume uummata sana. Finfinneeyyuu hin beeku. Dhuguman isiniin jedha. Utuu hin baranne ta'e, utuu mana barumsaa hin dhaqne ta'e ani Finfinnee hin beeku. Eessattan Finfinnee dhufee bara. Kanaaf uummanni keenya garuu baadiyyaa keessa taa'ee waa'ee lafa daangaa Finfinnee nurraa fudhataa jirti diinni jedhee uummata Maccaa Tuulamaatiif wareegamaa ture. Har'as goototadha. Wallagga keessa kan socho'aa jiru immoo waraana bilisummaa Oromoo dabalatee uummattoota naannoo garaagaraarraa walitti dhufanidha. Wallagga keessa marroo dirribaa kumsaa bira kan jiru baree ilma sikkoo mandooti, ijoollee Booranaati, ijoollee Gujiiti, ijoollee Harargeeti. Waraanni bilisummaa Oromoo waraana akkaataa itti Taayyeen ibsutti egaa iddoo shaneeti, iddoo shiftaati jedhu kan akkas miti uummatuma Oromootu jira Wallagga keessa.
Oromoo hundumaatu jira. Walitti qabanii uummata kana abaaruun yookiin arrabsuun baay'ee dogoggora guddaadha. Uummatni kan gaafataa jiru odeeffannoo dabarsinaa fi aangoo qabdu teleen isin harka jira. Neetwoorkiin isin harka jiraati nu gadhiisaa uummata keenya bilbilaa warri diyaasporaas bilbilee nagaadhaa jennaanii of eeggadhaa jenneetti jedhe malee uummatichi waraana kaafnaa intarneetii nu gadhiisaa nama ajjeefnaa nama fidnaa jedhe miti akkaataa itti ibsite miti obboleessa koo taa'e akkaataa itti ibsite miti koronaa vaayirasii wayyaa uummata wallaggaarra jettee ibsuun kee koronaa vaayirasii caalaa jechuun kee dogoggora guddaadha. Uummata nagaa, uummata hayyuu, uummata beekaa, uummata nama hundumaaf walqixxummaa yaadu uummata wallaggaarra akka ittiin tuffachuun sirrii miti. Kashalabbee akka keetiif jennee immoo uummanni wallaggaas ta'e eenyu uummata garaagaraa hin qoodu. Taasumaa hin qoodnu. Ija tokkoon Oromoo ilaalla, ija tokkoon qabsoofna. Waliigala guddaa ta'eef uummata Oromootiif dubbanna malee akka kee kana wallagga jennee isayyuu teessoo qabanne bari utuu nama akka koo nama aangoo responsibilitiin Oromoo teessoon marcumni muudamni irra hin jirre namni akka kootiin barreeffame barruun akkasii kun homaayyuu miti. Nama akka kee nama miindaa nyaatu nama miliyeenaan maallaqa sochoosu nama aangoo guddaa qabu nama barri fidee sitti kennee aangoo argattee waan adda addaa ajaju nama akka keetiin jechi akkanaa kana dubbatamee saba guddaa saba kabajamaa saba wallaggaa tuffachuun dogoggora guddaa. Dogoggora kee qofa miti mootummaatu sitti kennee hagam mootummaan amma biyya bulchaa jiru kun kashalabbee taate siin Taayyee Danda'aa keessaan argina jechaadha. Mootummaan kun mootummaa kashalabbee mootummaa duutuu mootummaa badduu ta'uu ishee ilaaluudhaaf nama kan biraa ilaaluun hin barbaachisu siin ilaaluun hin ga'a jechaadha. Akkaataa ati itti saba adda qooddu. Maaliif boosii kee hoogganaa kee irraa jalqabe waan ta'eef wallagga abaaruun hoogganaa kee irraa jalqabe. Abiy Ahmed irraa jalqabe. Aniif lammaan yoo gara wallaggaa deemne warri wallaggaa nu ajjeesu jedhe. Akkas jedhe. Galata guddaa kanan isaa qabu Jawaar Mohammed mee wallaggichi nama ajjeesaa jedhee sana booda gara wallaggaa miillaan deeme helikooftariidhaan miti. Miillaan Baqqalaa Garbaa wajjin asheeta nyaachaa karaarra deemaa wallagga keessa deemanii dhaqanii galan. Wallaggi utuu nama ajjeesa ta'e huuba tokkotu gadi baaseetu Baqqalaa yoo ta'e Jawaaris lafa buusuu danda'a. Wallaggi wal eegayyuu regardless namoonni sun individuaalonni sun qabsoo Oromoo irratti ilaalchi isaan qabaatan waan kan biraa yoo ta'e wallaggi yoo irratti illee walii galuu baate sababiin isaa dhugaan isiniin jira sammuun wallaggaa bilisummaa hiree murteeffannaa bilisummaa saba Oromootti amana hiree namni dhufee akka naman dhiin egaa namni helikooftariidhaan naanna'uu danda'u inni akka Abii fi inni akka Lammaa yeroo sanatti na ajjeesu wallaggi na fixu kanaaf nama wal fixisiisuu hin barbaannu yeroo inni jedhetti mucaan dudduuba ka'eetu dhaqee miillaan keessa deemeetu miidiyaa dura qabeetu nagaadhaan deeme nagaadhaan naannaa ture achirrayyuu gara asoosaatti deeme egaa wallaggi maaf ajjeesuu didee nama ajjeesa erga ta'e wallaggi. Waboon sun nama ajjeesa utuu ta'e utuu waboon dhuguma Jawaariin gaada ta'e maaliif yeroo sana dhiisaree qilleensa irratti rukutuu hin danda'u eegichi illee hin jiru eegichumti jabaanuu hin jiru wallaggi nama ajjeesu namana wallaggi shiftaa miti namana wallaggi kan inni godhe kan inni mataa si bowwaafachiise garbummaa jibbe hin garboomnuu jedhee wareegamaa jira kan hamma dhumaatti garbummaa kana ofirraa qolannaa'e kun immoo yeroon akkasiin jedhu wallagga qofa jedhe miti wallagga keessa kan jiru Oromoo hundumadha Oromoo naannoo hundaa Oromoo gosa hundaa sabni biraan illee keessa jiru kanaaf ati mootummaa bakka buutee iddoo sanarra teessee wallaggaan akka kashalabbeetti akka qaama nama ajjeesuutti akkaataa itti ibsite asirratti hin dubbadhu. Wallagga akkasittiin sagaagala isaati jette. Wallagga akkasittiin nama walitti qabeetu mana walitti qabee guba jette. Maal attamitti sammuu akkasiitiin sammuu akkamiitiin wallaggatu manatti walitti qabe. Kanatti jette keessaa nama ajjeeseetu foon nama nyaachisaa jette foon nama nyaachisaa wallaggi jette maal maal taate. Uummata wallaggaatu nama ajjeesee nama sana immoo foon sana nyaadhu nama jedha uummata wallaggaatu.
Attamit maalin nama anyway sitti aaruun mataan isaa gowwummaa akka kee kana shalabbeen mataan isaa waan ta'eef irran tara kana. Hundumaafuu garuu waan ati gootu kana. Sitti fakkaachuu danda'a teessoo qabda marcuma qabdaa biddeen nyaattaa kaleessa wakkan looftee mana hidhaa keessatti gogdeen kan baate amma boorciinis gadi ba'eera marcuma ba'eessarra teesseettaa dafqa uummata kanaatiin xunxunaa jirta tika sii ta'aa jira dafquma uummata gibira uummanni wallaggaa uummanni sabni Oromoo kaffalu kanaatiin tigni sii ramadamee mootummichi kennee si bobbaasate kun kasharabbiin kuni si tiksee konkolaataa sii kennee kana godhee waan kun akka inni dabarre gootee barri kun akka inni dabarre gootee seenaa badaa ajaa akkasii kana lafa keessa darbuun siif mataa isaa waan hamaadha. Dhaloonni homaa sirraa hin baratu garuu waa'ee kee garuu dhaloota hin barsiifna. Anatu gaa dhaloota barsiisuudhaaf waa'ee tokko tokko keessanii anatu gaa anatu qaba miidiyaan qaba anatu sirriitti barsiisa dhaloota waan isin keessa jirtan. Barreessees olankaa dubbisees olankaa ani sinan gaa qacaramee miti ofii kootii carraa waaqayyo naa kenne qilleensa nagaa keessa taa'ee biyya koo kan hin ta'ane garuu biyya nagaadhaan na jiraachistu keessa taa'ee waa'ee keessan dhalootan barsiisa. Kana kanumaan nan xumura taa'ee. Tole. Inni kan biraan uummata Oromoo biyya alaa kana keessatti waa'ee koronaa vaayirasii egaa biyya keessatti waa'ee koronaa vaayirasii abbumaalletu xiinxalaa ta'a. Jawar MOHAMMED har'a waa'ee koronaa vaayirasii dubbachuu OMN itti gaafa ati ol baatu nan qaana'e. Isuma dhugaati sirrii miti. Nama siyaasaa ta'e ergeette siyaasumaaf adda obbaasi. Sababiinsaa ijoollee dargaggoota qeerroo anumti beeku medikaal dooktoriin 100 teessoo isaanii feesbuukii isaanii wajjin sii kennuu nan danda'a OMN'dhaaf. Hin beektan yoo ta'e. Medikaal dooktorii dargaggoota dhaloota qubee waa barsiisuu danda'an miidiyaa irratti dhufanii OMN irratti waa'ee dhukkubaa barsiisuu danda'an nersoota miti health officeroota miti gaanaakoolojistoota miti isa kaanuu miti laaboraatoorii teknishaanota miti medikaal dooktorii qofaan nama 100 sinii kennuu nan danda'a warra OMN yoo nama beektan ta'e. Kanaafi maaliif cal jettanii nama ogummaa isaa malee nama jarana harka yeroo dhiqatu harka dhiqatee saamunaa harka dhiqatee xurii sana keessa vaayirasii sana keessa kaa'ee achuma keessaa fudhatee immoo akkas godhee achuma keessatti itti fufee achuma keessatti fudhatee harka dhiqatu nama kanatu waa'ee koronaa vaayirasii OMN irratti barsiisuudhaaf Dajanee Guutamaa wajjin as ba'aa. Maal taate obbo Dajanee maal nama dhafeertu ijoolleen hin gaafattu dooktoroonni baay'ee qaqaalii ijoollee shoolee beekumsa qabdu kanatu jira maaliif isaaniin ittiin fayyadamtan? Maaliif carraan laattaniif carraadhuma kanaan ijoollee keenya gaafa miidiyaatti as ba'anii konfidensii horatu saba isaanii tajaajiluudhaaf saba isaaniif dubbachuudhaaf ijjabummaa gaarii fidhatu sii galee kanaaf isaaniif carraa kennaa. Bilbilaan illee bilbilaa fi yoo viidiyoo hin argatan yoo istiidiyootti dhufan ta'ee warra medikaal dooktoroota keenya Gujiirra jiran Wallaggarra jiran Booranarra jiran Eessarra jiran Arsiirra jiran bilbilaan dubbisaati suuraa isaa qofa iskiriin irratti kaa'aati. Hajajjabeeffamanii namni yeroo miidiyaatti dhufu baay'ee jajjabaata. Beektolii baay'een amma miidiyaa boroo jiru. Miidiyaatti mul'atanii jiran carraa hin argatan. Kunoo inni akka kootii waa tokko sirreeffatee ittiin lafallafuu danda'a. Ijoolleen aksesii akkasii hin qabne, waayifaayi hin qabne, yeroollee hin qabne, haalillee hin mijoomneef waggaatti waggaa lamatti yoo daqiiqaa 20 interviyuu ta'an baay'ee haamileen isaanii jabaata. Dhuguma baay'ee kabajaallee horatu naannoo hojjetan sana keessatti medikaal dooktoroonni keenya jireenya jiraataa jiru miti. Dhugaa dubbachuudhaaf taanaan dooktoroonni biyya ormaa keessatti kabajaa guddaa qabu, miindaa guddaa qabu. Kan keenya garuu sabaaf hojjetu miidhamanii ijoollee cincimtuu sana haamilee isaaniif illee akka tolutti haamilee isaaniif maal ta'a yoo interviyuu isaaniin gootan maaliif namoota kan biraa waamtu namoota maal ogummaa keenya miti kaa dhiyeenya kana eenyunni muummichi ministeeraa baay'eetu afaan Gujiitti afaan Harargeetti lingustii ta'uu isaati gaa waa'ee afaanii achi as dhuftee afaanii qo'ate jechuudha. Maaliif wanta hin taane taana jarana nama qabna saba qabna iddoo adda addaa irratti ogummaa adda addaa irratti warra qoratanoo warra baratanoo qabna maaliif ittiin fayyadamnu siin jechuudhaaf kun qabxii ijoo lammaffaadha. Qabxii ijoo tokkoffaan waa'ee Taayyee Danda'aati ibseera.
Qabxii ijoo lammaffaan waa'ee namni ogummaa isaa malee miidiyaatti bahee barumsa nuu kennu kana. Sababiin isaa isin hordofna warra biyya keessaas miidiyaan hordofna biyya alaa kana keessaas waan miidiyaan jedhu hin hordofna kana cuunfinee Facebook keenyarra waan kaa jirru waan dubbachaa jirruufan kana isinitti hime kun. Qabxiin koo sadaffaa. Qabxiin koo sadaffaa waa'ee boo'icha boonyu kanaati. Waa'ee boo'icha boonyu jechuuni mootummaadhaan kana nuu godhi isa jennee boonyu kanatu baay'ee natti dhaga'ama. Hiriyaa koo tokko kan biyya Awurooppaa jiru wajjin eeggadda walii bilbilee kan nuyi haasofnu yeroo hundumaa ibsaa nuu gadhiisaa, elektiriikii nuu gadhiisaa, kan hidhame nuu baasaa, obbo Abaluu nuu baasaa jechuu bu'aadhuma jiraannaa. Bu'aa boossuudhaa nuyi kan jedhu irratti kana ajandaan kun sadaffaan dubbiin koo. Saba Oromoo na dhaga'a. Warri biyya alaa jirtanis warri biyya keessa jirtanis sirriitti na dhaga'a. Mee turi nuti hojiin keenya boo'uu qofaa nuu kenni jennee ela garboonfataatti waa kennannee harkaa fudhachuudhaaf boo'uudhuma qofaa waggaa 100. Maaliif hin murteeffannu? Kana nuu godhi jennee mootummaa kadhachaa irraan bara. Taayyee kadhataa jirtaan bara. Taayyeedhaan maaloo ibsaa nuu gadhiisi taayyee koo gooftaa koo jechaa ni jirta. Maaliif akkas goone? Maaliif yaa jaraname? Maaliif sammuu bilisoome hin qabaannu? Maaliif silaa duutoo hin oolu? Silaa kunoo dhukkubnuu baraan ka'ee nama muuxutu godha. Maaliif bilisummaa keenyaaf ejjennoo guddaadhaan ergaan takkaa kaanee nama kadhachuun ofii keenya maaliif hin murteeffannu? Hiree murteeffannaa jechuun bari hiikisaa kana. Hiree murteeffannaa jechuun nama kadhachuu jechuu miti. Namatti boo'uu jechuu miti. Abaluu konna jalaa hidhame maaloo naa hiike. Ergasii booda waggaa tokko waggaa lama booda nama 10 sii hiikeetu immoo baga gammaddan baga gammanne hiikameera. Achi immoo takka ture immoo ji'a tokko booda garboonfataan ammoo fuudheetu qileesii buuseedhaatti sii deebisa. Waan tokko hin gootu. Ammoo boo'uu jalqabe. Isaan si hidhu ati hin boossaa. Isaan ibsaa si jalaa balleessuu ati ibsaa naa fidi jettee boossaa. Mee turi hamma waggaa meeqaatti waan kana qaba akkasii taphataa jiraanna. Hamma yoomiitti waan namni qaamni biraan afaan nu kaa'een jiraanna jiran. Maaliif kadhatta ati? Oromoo maalumaaf kadhatta ati? Maaliif hin murteeffattu? Hiree kee maaf hin murteeffattu? Maaliif wal ijaarree hojii hin hojjennu? Qabxii koo arfaffaa waa'ee miidiyaati. Qabxiin koo arfaffaan waa'ee miidiyaati. Miidiyaan humna qaba. Kashalabootumti har'a nurratti dagaagagan kun mataan isaanii ka'umsi isaanii miidiyaa beekumsa miti. Miidiyaan jalanaa waan gaarii waan gadhee gaarii fakkeessa. Waan fokkisaa miidhagaa godha miidiyaan. Odeeffannoo walii kennama. Utuu miidiyaa qabaanne kanarratti warra biyyaa hin komadduan. Warri biyyaa resources in keessa jirtan, haalli in keessa jirtan mijataa miti. Dhugummaan isiniin jedha. Waa'ee miidiyaa irratti kanan komadhu uummata diyaaspooraa biyya Oromiyaan ala jirudha. Waa gochuu akka dandeenyu qabatamaan isinitti agarsiisaa jira dhugaa dubbachuudhaaf taanaan. Waa gochuu dandeenya salphaadha. Maallaqa miliyoona tiriliyoona buusuun hin barbaachisu miidiyaa saatalaayitii ijaaruudhaafi. Voluntarii kan goonu jirra tola ooltummaa beektu miti ijoollee nuti dhuguman isiniin jedha. Saba keenyaaf hojjechuudhaaf kanaan duras maallaqi nuu kaffalame hin jiru. Nuufis hin kaffalamu. Aktivistoota onlaayinii sa'aatii 24 saba isaaniitiif afaan ta'an baay'een ajaa'ibsiifadha biyya alaa kana keessatti. Dhugaan isiniin jedha. Dhugaadhaa tokko tokko waan nuyi goonu naamusaa hin qabu. Code of ethics hin qabu beeka. Sababiin isaa gadhiisii waan taaneef. Waa tokko jalatti ijaaramne waan hin jirre. Haa ta'u malee namoota sagalee sabaa ta'an namoota dhugaan isiniin jedhaan amma namoota maqaa 2-3 tokko yoon dhahe namoota akka eenyu caffee raammis alii jedhama mucaan sun waliin beeknu bilbileefis hin beeku garuu nan hordofa waan inni godhu. In dubbata dhugaam gaarii dubbata maallaqa kaffalamee fi miti dafqee jiraata mucaan inni dubbata baay'ee saba Oromoo godinaan gandaan maaliin utuu adda hin qoodin iddoo dhugaan jirtu irratti dubbata. Anaan najajaaf miti
nama ija jabina qabu, nama cimaa, nama of ta'ee haqa dubbatu, nama anaan faallaa ta'e iyyuu nan jaalladha. Namni haqaa nama haqaati waan ta'eef. Warra akka jiijii kiyyaamoo maaloo kana folooyeroota baay'ee qabu. Garuu itiksiinuu ittiin waa dhiyeessinu kanatu waa walitti ijoollee kana fidu utuu fiddanii hayyoonni warri ala jirtan kun warri dooftoroftani warri piroofeesoroomtani kuni gatteessanii waraqaa barreessitanii eeyyama gootanii asnen profit organizationii miidiyaa ijaartanii saatalaayitii ijaartanii utuu ijoollee kana ijoollee ciccimtuu globaalii jiran kana sagalee qaban kana folooyeroota qaban kana walitti fiddanii neetwoorkii tokkorra itiksiitti kennitanii kana ala ba'uu hin dandeessu ruulii kana jalatti nu hojjetta sagalee nuu taata saba keenyaaf utuu jettanii saatalaayitiidhaan guutuu biyya addunyaarra akkaataan ittiin miidiyaan hojjetamee tamsa'utu jiraate anaan baay'ee natti tola. Baay'ee natti tola. Dhugumaan isiniin jedha kanarratti waan baay'ee isin gargaaruu dandeenya jedhana. Barsiisota nuyi barsiisota warra gaazexeessitoota ta'an kanaati koorsiillee kennuu dandeenya. Koorsii joornaalizimii kennuu dandeenya. Afaan keenyatti hiiknee kennuu dandeenya. Ijoollee kana isinii leenjisuu dandeenya. Kanaaf maaliif hayyoonni biyya alaa kana jirtanii manneen amantaa dabalatee civic organizationii kan dubartootaa kan dargaggootaa kan maalii gumii kan maalii guutan isaan kun walitti dhuftanii yoo xinnaate miidiyaa tokkicha kan saatalaayitii miidiyaan biyya keessaa hin argitu biyya keessa jira. Ala kanatti miidiyaa Oromoon tokko hin qabu miidiyaa saatalaayitii except ishee kunoo akkas dhufne asirraan namnu dhuunfaadhaan tattaafatee maal godhee ofii waa daddabarsaa jiru kanarraa kanaaf miidiyaa hin qabnuuti maaliif miidiyaa hin ijaarru. Salphaadha maallaqa guddaa hin barbaadu jarana birrii guddaa hin barbaadu. Namuma diaaspooraa nama 10,000 walitti ijaarree ji'atti doolaara tokkichi yoo kaffalle jiran doolaara 10,000 saatalaayitii ji'aan yoo bitanne uummata keenya biyya keessa jiru waa'ee fayyaa barsiisuu dandeenya, waa'ee teknooloojii barsiisuu dandeenya, waa'ee qonnaa barsiisuu dandeenya, waa'ee hundumaa barsiisuu dandeenya jiran. Kanaaf maaliif uummanni keenya mugaa ta'e? Maal taatani? Maal taatani mee maaluma taatani? Mee faarfannaa xinnoo tokko sinin dhiphisu ani emotional yeroon ta'u baay'ee mirqaan kokkolfaan dhaamsa koo dabarsa garuu mee gaaffii keessan laayivii irra waan hin jiruu fi gaaffii keessan tokko lama ilaalee dubbiseetan deebi'eetan xumura wanna kana gaaffii tokko waan arginan deebisa kallattiidhaan waan hin jiruuf ammasitti Dassaayin Sarmuu Duukaa turtii gaarii. Kanatti na boojite gooftaa kootu jaalate marka keetti na late amma gaa'ee nufuuti nagaddiyaa dirqamte dennaan rukuttaa dhufaa atuu deemtaa dhibbatte narraa heekta fiyyoo keessatti nagaate. Egaan faaruu yuutuubii keessaa ilaaluu waan dandeessanii fi more of dhaamsarratti daddabarsina gaaffiin ana argadhe keessaa inni guddaan gaaffii isa dhuunfaa kuna gaafattanii Facebook irratti akka dhuunfaatti deebisa waa'ee irra caalaatti waa'ee waloo keenyaa waa'ee sabaa irratti haa xiyyeeffannu. Yeroo ammaa kana keessatti jedha namni Lalisaa jedhamtu tokko Facebookiin kee Lalisaa Dhaabaa namni jedhamtu yeroo ammaa kana keessatti jaarmiyaaleen siyaasaa maal gochuu qabu jetta. Akkuma kanas aktivistoonni maal irratti xiyyeeffachuu qabu jettaa naan jettee gaaffii bareedaadha kana nan deebisa. Kanarratti gaaffii kana ta'uu deebisa. Egaan obboleessa koo Dhaabaa warri jaarmiyaa siyaasaa yeroo ammaa kanatti hojii isaan hojjetan baay'eetu jira. Hojii gurguddoon akka nu ilaalutti akka ofii kooti ilaalutti yeroon ammaa kun qabsoo Oromootiif carraadha.
yeroo ittiin qaamni si garboomse kun attention isaa gara kan biraatti wannoo jedhu yeroo sana keessatti nuti hawaasa keessa seenee uummata keenya ijaaruu hin dandeenye. Silaa uummata ijaaruun kan danda'amu inni tokkoffaan akkuma qabxii arfaffaarratti dubbadhee miidiyaadhaan ture awweeraansii kennuun namnu maal akka ta'e sagalee dhugaa barumsa dhugaa beekumsa dhugaa kennuudhaaf silaa miidiyaan barbaachisaadha. Sawaa'ee miidiyaa dubbadhee fixeera. Kanaaf egaa warri jaarmiyaa siyaasaa amma yeroo ammaa kana akkan dhagaa jirutti filannoon biyyoolessaa sunis silumaayyuu galma hin gahuun fakkaatu jechaa turreerraa dhugumadha ammas isuma haa ta'u malee akka waan achi butaniiti kan dubbatamaa jiru ammas ganna keessaa isa godhan sana amma immoo gara kan biraatti achi ceesisuudhaafidha waan mari'atamaa irra jirudha waan gara murtiitti dhufaa jiran kanatti fakkaata. Sababiin isaa tokkoffaa itti qabanni kun dhukkuba kanadha. Kan biraan immoo waan kan biraadha waa of wanti qaamni biyya bulchu waan gogadhiisuu hin barbaadu dubbattu. Filannoo irratti guutummaa guutuutti of hirkattee pilaan B hin qabdu taanaan waan ittaanee jiru waan gochuu qabdu hin qabdu taanaan uummata diigamtedha jechuudha. Maaliif imaammanni dhufee sitti fe'amuudhaaf jiru qaamni nan injifadhee nan mo'ee siin jedhu kuni qaamni yeroo itti uummanni addunyaa daguugamaa jiru kana keessatti mana hidhaa keessatti lammiisaa hidhaa iddoo kan biraatti dukkana uwwisee waan hundarraa cufe kuni filannoo nagaadhaan na geggeessisiisee mirga akkaataa dimookiraasiidhaan wanti hundumtuu toora qabatee deema jettee eeguun kee obbo Dhaabaa dogoggora. Ammoo jaarmiyaaleen siyaasaa hooggansi hubataaf beekan utuu jiraate yeroon kun yeroo bayeessadha. Yeroo baay'ee bareedaadha obboleessa keenya. Yeroo ati ittiin as fiiddee achi fiiddee saba ijaartudha. Haa ta'u malee gumaacha keenya barbaada. Warri biyya alaa jiranis warri biyya keessa jiranis gumaacha baalii barbaada. Gumaacha dinagdee barbaachisaa. Dinagdeen sun immoo haala sirrii ta'een galma gahuu isaatiif to'annoon hin barbaachisaa. Sun hamma hin ijaaramnetti gatiidhuma hin qabu jiran. Ani faayidaa ijaarsaa baay'een arge. Waggaa muraasa kana keessatti namni ijaaramu hammam humna akka qabuu fi namni tamsa'aan tokko namni tamsa'ee waa gochuu akka hin dandeenye tokko hubadheera. Namni tokko namni cimaan tokko waa uumuu hin danda'a waa jeequmsa wayii kaasuu hin danda'a jijjiirama duree dubbii wayii uumuu hin danda'a nana mana kanatti. Haa ta'u malee kan akka saba ijaarame hin jiru. Yeroo itti as gara mineessotaa kanatti uummanni keenya sikkoo mandoo jedhee ijaaramaa ture mormaa ture. Warra mormaa ture keessaa ani tokko anadha. Ani mormaa tureefanii maali yoomittu immoo gandatti maalitti wal ijaaruun jalqabame akka Oromootti ijaaramu jechaa ture. Baay'een hayyoota Wallaggaas kana balaaleffataa turan sirrii miti maaloodha inni wal ijaaruun. Kanaaf xiyyeeffannaan keenya walii gala kan Oromiyaa haa ta'uu jenne. Karaa tokko sirriidha karaa tokko dogoggorreera. Kamitti dogoggorree namnu naannoo jirutti amantiidhaan inni Islaamaa amantii Islaamaa wajjin masgiida keessatti yoo ijaarame inni Pheenxee yoo ijaarame inni Ortodoksii yoo ijaarame ijaarsa sana keessatti immoo galma tokko yoo qabaate. Ilaa kanaa gaditti waan barbaadde ijaari. Ijaarsa 100 ijaari. Namni ganda aanaa dhiisiti maatiidhaan waa ijaaramu. Ijaaramee garuu galmisaa Oromoof Oromiyaa irratti immoo gaafa waan Oromoof Oromiyaa irratti dhufu irratti immoo tokko ta'ee gaafa ba'u. Silaa salphaa ture. Silaa Wallaggi Gujiin Booranni Amboon dukkana keessan ta'u silaa. Utuu ijaaramneera ta'e. Utuu akka tokkotti akka hundumaatti ijaaramne galma tokko irratti garuu tokko taane guyyaa tokkitteetti lafa gatteessisuu dandeenya sirna kana. Sirna akkaataa akkasiin uummata gargar qoodee uummata keenyatti taphataa jiru kana. Kanaaf ijaarsatti ijaaramuun bayeessa. Iddoo namni gaafa ijaaramu biyya alaa kana keessaallee warra faranjiin warra ijaarame jalaa qabdi. Nama dhuunfaa nama qeenteerraa dhiishu tokko iyyuu hin fuutu. Nama ijaaramee non-profit organizationii tokko uumee piroojeektii barreessee kaayyoo isaa kileerii lafa kaayee dhaqee balbala faranjii dhaabateef faranjiin gumaachallee ni gooti. Sagaleellee qaba, sodaallee qaba. Kanaaf ijaaramuun baay'ee barbaachisaadha. Gaafa ijaaramnu humna godhannaa, humna hidhannoo keenyaa jabeeffannaa. Waboo jennee maaloo inni kaleessa balaaleffannu ijaaruu, jabeessuu, nyaachisuu, obaasuu, meeshaa hidhachiisuu jalqabna. Keessumattuu yeroo ammaa kana yeroo itti baay'ee barbaachisedha. Jara keenya
waraana nu barbaachisa gaafa jennu suusii nama daguuguu miti, nama balleessu, nama ajjeesuu miti. Suusii naannoo ofii tasgabbeessanii nagaatti eeganii kabajanii jiraachuuti. Kanaaf waraana ijaarrachuun illee hammam barbaachisaa fi murteessaa akka ta'e hubanna jechaadha. Kanaaf kanumaan sii deebisaa irra hin turu viidiyoo dheeraa kanaan namoonni hin jaallatanii dhugaadhaan daqiiqaa 10 daqiiqaa 5 futuun guyyaa guyyaatti dhaamsa gaggabaabaa dabarsee natti tola. Inni kun xiqqoo na jalaa dheeratee gara fuulduraatti nan gaggabaabsuun yaalaa daawwattoota keenya. Kun miidiyaa ODM Oromoo Digital Multimedia kan jedhu magaalaa Cambridge biyya Ameerikaa keessaa kallattumaan godoon keessa jiru keessaa kan isinii darbaa jirtudha. Miidiyaan salphaadha isiniin jechuuf asumaanii fayyaa ta'aa ulfaadhaa yuutuubii keenya saabskraayib godhaa, peejii kana sheer godhaa, waan kan biraan hin godhinaa kanuma nuu godhaa. Kun nugaa yuutuubii saabskraayib godhaa, peejii kana sheerii godhaa waliin gaa kun nuuf maallaqa caala. Ulfaadhaa fayyaa ta'aa mata duree biraatiin hayyoota biroo isinii keessumsiisuudhaan isinii dhiyaadhaa ammaaf nagaatti.